guyyaa irratti kaachuudhaan yeroo keessanis fudhatanii kan akkana bareechitanii koreen qindeessaa kana isin galateeffachuun barbaada. Egaa abbaan keenya Liqaalaaf luba balaa Mokonnon yeroo baay'ee wajjin hojjennee jirra. Walitti dhufeenyi keenyas Waaqayyo jedhamu jarra arrabsootti ilaalu Waaqayyo dhufe jedhu gaafa isaan dhufee tajaajila keessa dhufan Waaqayyo battaa jedhu. Nani maal jira? Dhuguma rabbi jaraaf arrabsoodha garuu Waaqayyo dhufe jechaa jiru jechuudha. Abbaan isaanii balaa jedhanii jarri koo Waaqayyo jedhanii amma nukuno waan hin tuqamne tuqan hin tuqamu waan jedhanii jechuudha. Booddeetti deebi'u jedhanii uummata namaatiif falmaa akka seeraattis akka qeesiittis waan baay'ee jedhamaas danda'anii irreen isaanii jabaate waan jalqaban san haala akkamiitiin akka deemaa jiru waan baay'ee hojjetanii jiru. Yeroo qusachuudhaaf isaanirraa waan baay'ee gatii dhageenyuuf nu kabajanii adeemsa isaanii karaa Washington DC kanaan eegas hin jettanii nan dhufa maal kanumaaf dhaabbannee saba keenyaaf dhaabbannee eegas hin naaffeertanii hangammachuudhaan hin dhufa jedhanii sagantaa keenya simatanii gaafa isaan abdii nu turan nuyis immoo Waaqayyo humna nu ta'ee afaan tokko nu godhee jecha tokko mari'annee bilisummaan beektu wal arrabsaas wal kabajaas yaada mormaa yaada haasaa yaada buusaa haala gaariidhaan Waaqayyo nu qarqaaree sagantaa kana asirra gaafa geessisnu lubni keenyas kabajanii nu kabajanii gatii nu gidduutti argamanii Waaqayyoon galateeffachaa kanatti aansuudhaan egaa obsaa amma wanaa akka gaafa Yesuus dhufe sanaan Yesuus utuu dhufe irraa Yohaannis dhufe miti karaa qulqulleessaa turre amma gara isaaniitti isin geessa isaaniif kan taasisaa immoo kan ittiin dhageenyu hafuura isaan irra buusu Waaqayyo luba keenya Liqaalaaf asiin jalaa gammachuun natti dhaga'ame kaleessaa jalqabee amma har'aatitti ergaas barumsas guddaa argateera.
biyya keenyattis Oromiyaa irratti Itoophiyaan jedhu gaazexaa irratti maaliif anan hojjedhe Oromiyaa irratti waan ta'eef akka biyyaatitti nuti Itoophiyaanis teenyumaa numatu gaggeessuu qaba resources hundumaa Oromiyaatti wanni gochaa turre maali abbootii amantii abbootii gadaa wajjin hojii akkanaati hojjechaa yoo tokko taatan tulluu kan asii buqqa'ee hojjettanii hin deemaa yoo tokko hin taane garuu waanuma salphaa lafaa ka'uudhaa dandeecha kaasuu dandeenya tokkummaan waan guddaa tokkummaan waaqa amanuu tokkummaan ajaja waaqa keenyaa kan rabbii keenyaa hojiirra oolchu eenyu wajjin tokko ta'a keessumattuu nama dhukkubsate qoricha barbaada miti dhukkubni Oromoo maal ture gargar ba'uu faca'uu qorichi isaa immoo namni hoo qoricha fudhate fayyaamu qorichi isaa Oromoo